diinonni keenya Oromoon bulchuu hin danda'u, Oromoon hammatee jiraachisuu hin danda'u jedhanii bitaa mirgaa waan garaa garaa yaalaa jiru. Yaa diinota keenya, Oromoon bulchuu duwwaa osoo hin ta'in ijaaruu waan beekuuf yeroo gabaabaa keessatti Oromoon akkuma kaleessa falaasama gadaa addunyaaf kennetti falaasama haaraa Afrikaaf addunyaaf karaa saayinsawaa ta'een kennee akka isinitti agarsiisu waadaa isinii galuu barbaada. Akkuma kaleessa Itoophiyaa ni ijaarra, sabaaf sablammii waliin jaalalaaf wal kabajaan waliin jiraanna, waliin taanee gaanfa Afrikaaf Afrikaa ni ijaarra. Kanarraa humni nu dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru.